Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nagaa fi tika rabbii keessa nuu turaa jechaa oduu gaddaa qabannee dhufne. Jireenya baqaa wabii hin qabne gaddaa fi gadodoon guutame akkatti ba'an malee waan nama mudatu hin beekamne. Ijji gurri maatii iyyaafannoo hafuura sagalee alatti caqasu arraba dhuftaa dhaggeeffatu miila deemu waa'ee kee gaafatu nama waan kee dubbatu dhaban meeqaatame kan achi buutee dhaban manni haala kaa'u. Tattaafin iyyaafannoo teenyaa imimmaan maatii qalbii rarraatee alatti goggooyte odeeffannoo kana gurra buufne tarii yoo qorrisne jenneeti silaa addunyaa tana keessummaa dhufne keessummaan gala qabdi waaraan rabbumaa. Suuraan argitan dhalataa lammii Itoophiyaa kan ta'e eenyummaan isaa kan hin beekamne gara fuula rabbii deebi'ee jira. Ji'a 4 dura balaa konkolaataatiin addunyaa tanarraa lubbuunsaa dabartee jirti. Biyyeeman kutaa Lahajitti reefi isaa mana yaalaa Mustashfaa Ibn Khaldun jaamu keessatti argama. Fuulli rabbii itti haa tolu jechaa firaa fi maatiif obsaa fi jajjabina hawwinaaf. Haga ammatti namoota nama kana beekuu dhabuu irraa kan ka'e odoo hin awwaalamin reefi isaa mana yaalaa almaan olitti ibsame keessa jira waan ta'eef maalu haduraa namootan suuraa nama kanaa beeytan keessattuu warroottan qaamaan beeytan walii Yaman keessa turtan bifa hiriyummaa fi bifa hojiitiin dhiyeenya walitti qabdan du'a nama kanaa akka warra biraan nu qaqqabsiiftan dirqama lammummaa akka ba'attan kabajaan isin gaafanna. Fakkaataan akkanaa kan biroo biyya Yaman keessa baay'ee waan jiruuf jecha reefi ilmi namaa tallaajaa irraa boqonnaa argatee awwaalcha qaama biyyee irraa uumamee argatuuf dhaamsa lammummaa dhaammanna. Xumurarratti viidiyoo kana sheer gochuun waliif raabsuun akka wal biraan qaqqabsiiftan kabajaan isin gaafanna. Horaa bulaa doobanaa.